warra sadii Sa'iid Faafi yaaddoytanilleen baga yaaddoytanii fi waan keenya ta'eef waan dhalateenya ta'eef nama marara yaaddoytanii fi achi dhaqu malee irraa bahee jira. Kana qofaa miti gaa wanti baay'een harkaan qabdu immoo taan ta ibidda feetu jira. Ta ibidda feetu ibiddatti fudhanna, ta humna feetu humna, ta ablee feetu ablee, ta afaan feetu afaaniin jirra. Waanuma hundaanuu ni jirra jechuu barbaadeetu walumaa galattu. Garuu ani siifoo wanniin jaaladheef isiin tala Oromooti, anaa ilma Oromooti, wal jaalanne waliin haasofne Bilbiltee heloo qofa jettee dubbisuu maatiidha 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 online seentee anaan alaatti gaaffii koo deebisuu maatiidha 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 heloo jecha qofa maatiidha tole jecha qofa maatiidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota numaaf miidiyaa shama kam jirtan bakkuma jirtanii nageenya rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jecha arraas deebine jira. Maali walitti deebine jechuun keessan hafa hin qabu. Wanti walitti deebineen girrigirrii deemtu tana girrigirrii guyyaa sadii dhumattu tana haalli ma keessa jirtu haalli nu keessa jirru haala yaaddoo nama yaaddeessu. Dhugaadhaa numaaf maal keessa jira akkam akkamii maal jechuun hafa hin qabu. Ani wanti keessa jiru haaluma jiru jireenya ilmi namaa keessa jiraatu keessaan jira. Gama tokkoon ni beektu jettee mana itti aansuun ammoo maal qabatee numaaf nu dhufe jechuun keessan hafa hin qabu. Arra wanniin qabadee dhufe hin jirtu. Sa'iidoonilleen yaamamee qabamee bahee jira hidhaadha. Hidhaa keessa jiru. Ammas mucaan uffannisisanilleen fannoorraa dandamata lubbuun keessa jirti. Amma yaalarra jiraachuu isin ibsuu barbaadeeti. Kana qofaa miti shirri girgiriin lafa tana keessa deemtu akka Abdii Ibsaa Maammee Abdii Maalii Saadam Jinni walitti qabamaniiti waliin deemaa jiranii. Haalli ammaan tana ta'aa jiru haalli amma deemaa jiru haala ulfaataa haala nama rakkaa jiru. Egaa maal jechuu barbaadeeti Maammee fi Ibsaatti Abdiin dhaadatee akkanaan isin godhaa isiniifiin taa'aa isiniin ol godhaa isiniin gaggodhaa jedhee deemuuni harkaa jirra hundi keenyaa harkaa jirraa jechuudha. Garuu maaliif wanti kun tahee maaliif haalli kun tahee akkamiif deemanii eessaaf deemanii kajuu walumaan ilaallaa jechuudha. Amma booda dubbiin tun garamitti deemti gamamiif deemti eenyuuf deemti eessatti deemti kajuusi sanumaa jechuudha. Gama tokkoon maal jechuu barbaadeeti jaalalleeti jallee hanga amma bilbila na jalaan kaafne akka keessa jirtuuf waan keessa jirtullee hin beenye. Garuu isii kanuma waliin itti deemnee walumaan ilaallu taha. Jaalalleen tiyyagaa tiyyumaa warri jaalallee tiyyaa fi naafaaf maaf numaaf isii wal harkatan jettanii duula bantaniisi asumatti nurraa dhaabbadhaa isiniin jenna. Maaliif Oromoo waan aadaaf qabdu keessatti ijaaruu fa'aa aadaa qabdi malee diiguu akka aadaatti hin qabdu. Kanaaf nu ijaaramuuf deemna maaliif nu diiguuf deemtanii? Nu ammas jaalala walii wal jaalannee jaalala magarsaa lalisaa gama akka aadaa fi duudhaa keenyatti wal qaadhibannee wal fuudhuu deemna. Maaf jibba iddoo teenyatti magarsuudhaaf goflaa keessan batbatteessan bat godhaa deemtanii kanagaa asitti nurraa dhaaba isiniin jenna. Kana qofaa miti wanti lafa tanarra jiru waan baay'eedha. Kana jedhee isinii hin fixu. Amma numaaf kana qofaa miti harkaa qabu waan baay'eetu jira harkaa qabu. Wanti baay'een harkaan qabdu immoo taan ta ibidda feetu jira. Ta ibidda feetu ibiddatti fudhanna, ta humna feetu humna, ta ablee feetu ablee, ta afaan feetu afaaniin jirra. Waanuma hundaanuu ni jirra jechuu barbaadeetu walumaa galattu. Kanaafi warri numaaf jaalattanilleen numaaf keessan jira jiru moohaa kunoo as ga'ee jira. Warri numaaf jibbitan ammoo waan jibbitaniif hin qabdanii hadhooytuu jibbaaf keessaa maal godhaa isiniin jechuu barbaada of keessaa baasaa gataa isiniin jechuu barbaadeeti. Kana qofaa miti egaa lafti tuni girrigirrii baay'ee isii keessa jira. Girrigirrii tan ammoo
dandeenyu bishaan itti naqnee qabbaneessinaa dhaamsina jechuu barbaadeeti. Yoo dhaamsuu dadhabnellee qabbaneessaa akkasumatti dinnaan ammoo irra dhangalaanee isiisanuu balleessinaa jechuu barbaadeeti. Walumaa galattuu kana qabnaa. Kanaaf ammoo kaayyeeffannee jirra. Muddii tiyyaa sadadheetin jira. Har'a ammoo iddoo hojii tiyyaalleen jira. Kanaafuu numaaf miidiyaan yeruma hunda jiraataadha. Jaalachuu mirga qaba. Namni jiru waa jaalataa. Isiillee na jaalachuudhaaf isiillee rakkinaadha. Wanni irraa cufattee na jalaa kaasuu diddee firra guddaa isin waan rakkaa jirtaniif natti fakkaate akkasittiin hubadha. Akkasittiin fudhadhaasi. Michiyyoollee na jalaa rakkinaadha. Wal jaalachuu keenyaaf isinillee nu jaalachuuf qabdan malee nu jibbuun qabdanii. Namoonni isaan bilbiltanii na rakkaa jirtanis siifoo irraa humaa hin qabdan. Siifoo warra dhaleetu jira. Ta Oromooti tiyye jechuudha. Ana caalaa wanti isitti qabdan hin jirtan harakaata gootan goggogaa ofirraa dhiisaa jaampi jaansin jechuu barbaada. Maaliif bilbiltanii ati michiyyoo akkam goota ati nama akkanaati nama akka makkaan ta'ee dhuftee na bira dhuftee nan agarree kijibaa halaala teessee tumtus ofirraa lafa kaayi. Anaatu sitti guureensi jechuu barbaada. Kanaaf nama akkaan ta'e immoo yoo natti dhiyaatte maalummaa kiyya eenyummaa kiyya waan an ta'e himuu dandeenya. Halaala teessee dibbeen taane dhaanuuni salphina ofitti hagooguudhaan ala hiikaa birootii fi faayidaa bu'aallee waan takkaallee hiikoo siin qabu jechuu barbaadeeti. Kanaaf numaaf keessanii sifoolleen teessanii wal harkachuu immoo itti gammachuu qabdanii yoo immoo wal harkachuu keenya fene Bangaalii kan nagaa duraanuu akkasii beeytanii meeqa dhalaa teenya Bangaaliin warri garagaraa kun fuudhee harkaa qabaa sanirraa'uu kasilaa ka dubbachuu qabnu ka sanirraa qabachuu qabnu intalti Oromoo ilma Oromoo yoo jaalatte gammachuu guddoon nama dhagahamuu qabu malee maali goflaa caccabaa sanuu goflaa nagaa qabu miti goflaa caccabaa bat maaltu fide kana bagaan jaaladhe bagaan jaalatte hinaaffaa yoo qabaatte immoo deem laalladhootis kabiraa si yaa baasu nu garee hinaaffaati miti jechuu garee yoo ati jaalatte isiin si jaalatte gammaddu malee gaddituu miti jechuu ati hadhooytuu jibbaa fi hinaaffaa fi jechuu maal jechuu barbaade garaa kee keessa buuqii mayree jiranatti fakkaate waan akkanaatu isin keessa jira warri akkasii of keessa haqaadha hadhooytuu fixadhaadha garuu ani siifoo wanniin jaaladheef isiin tala Oromooti ana ilma Oromooti wal jaalanne waliin haasofne walirraa fixanne waa hundumaa fixanne wanti jiru takkallee hin jirtu fayyaa nagaa dibbee dhaantanii isiillee na jalaa hin daadarkeessinaadha. Isiin hanga isiin na jaalattu anumaaf rabbii isiillee beeka anis akkasumatti isii jaaladha. Namni karraa dubbatu yoo namni wal miidhe nama wal jaalatu maal irraa dubbata waan irraa dubbatan hin jirtu baru ummata bakti warra waan akkana haasa'u isin bakti isin hin jaan jechuu bakti jechuu waan haraama jechuu ta namni sitti hin haajamne dhandhamuulleedhaaf jechuun irraa fagaatan jechuudha bakti kanyaatu waraabeessuma isin ummata akkas ta'e warri wal jaalachuu keenyatti aaru kakee isaan dhufee immoo bilbilee nama rakku wanni na rakkitaniif hin jirtu ani akkanumaafitti of biraan jira abbaa fedhe qirbaa ittidha waan fedheenu yoo dhufe jechuu kiyya kanarraa kanaf immoo oggu dhibba isiniin jechuun barbaadu goflaa caccabaa hafarsitan san dhiisaadha namni yeroo ammaan tana guddatee jira jechuun sadarkaa ilmi namaa irra jiru laala sadarkaa ilmi namaa jaalalaan waliin taphatu wanta nama gammachiisu qooflaa waan akkas namni godhu keessa jira malee sadarkaa as deebinee wal xiqqeessu wal facaasu kajaalatu idduutti jibba uumu maal jechuudha kun ummata akkamii isin warruma akkamisa maaliin je ummanni kana kanaafi siifoo ol jettus gojjettus tiyya nin fudhaa anis ka isiiti siif taatutti gammadi yoo sii ta'uu baatte immoo elektirikii ni beeytaa miti ifaa kanama qabu kana haada silkii irraa baafadhu qabadhu addunyaa tanarraa salphatti firraa geggeessuu dandeessu yookiin haada lubbuttiif dhooyite ofillee rarraasuu taata jechuu kanarraa kana fee wanti baay'ee wanti haasaan hin jirtu
ammoo warri waliin nu jaalattan galata qabdu waanuma jaalachuu qabdan nu jaalattan akkasitti namana nuuf galatoomaa jiraadha waaraa numaaf keessan arra ergaan qabu yaanni hin qabu kabiroo hin qabu gurguddaani waan taateewwan ta'e hundarraa waa isinii tuttuqeetiin jira kanarraaf immoo waan baay'ee keessa deemee isinii haasa'u hedduun qabu iddoon an jirus iddoo hojiitiin jira kanaaf haasa kiyyaa sumarrattiin goolabachuu barbaada warri Sa'iid Faaf yaaddoytanilleen baga yaaddoytanii fi waan keenya ta'eef waan dhalateenya ta'eef nama marara yaaddoytanii fi achi dhaqu malee irraa bahee jira kana qofaa miti gaa toota kana boodaan dhufu sunduma isaa nagaya qabbana rabbiin nuuf haa buusu jenna kanaan alammoo waan jiruun viidiyoo biroo irratti qabannee kan waliif dhufnu taha hamma sittuu nagaan naa turaa baay isiniin jaaladha akkana jaalattanis abdiin qabaa ummata kiyya ummata qaali